BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa eegale. Manni murtii qondaala mootummaa duraanii obbo Barakat Simoon irratti hidhaa waggaa 6 mure maatii dubbisneerra. OBN sababa sagalee obbo Lammaa Hambiseef wanta ifatti dubbate hin qabu. Miseensi boordii miidiyaa kana maal jedhu? Paartii tokko keessa jiru qoree jira wachiistu paartii badhaadhinaatti beeka obbo Lammaa yaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa geggeessaa jiru geggeessaa waliin geggeeffamaa jiru gidduutti garaagartummaa uumame. Gabaa guddicha ugurameen baqattoonni Oromoo rakkoo himatan. Garandumaan cufuun gabaan nurraa cufuudha jechuudha. Mana keessa galaa jira rakkinni. Waan arganne kiraayii manaa kaffalannaa waan nyaannu bitannee galla gara manaatti cufamuun rakkoo guddaa nutti fideera nutti. Dhimmoota ijoo kaan dabaladhee ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Turtii gaarii. Lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin Itoophiyaatti qabamanii 194 gaheera. Guyyaarraa dabalataan dubartoota 3 magaalaa Finfinnee jiraatan irratti vaayirasichi kan argame yoo ta'u kanneen keessaa tokko bakki ishee qabee hin baramne. Aadaadhuma lakkoofsi namootaa dabaluu garuu uummanni of dagataa jira jechuun qondaaltonni yaaddoo qaban ibsaa jiru. Waayilli keenya Buzoor Qolaanaa sochii uummataa magaalaa Adaamaa keessa jiru irratti waan taajjabe nuuf ergeera. Magaalaa Adaamaa namni waggaa tokko dura dhufee beeku tibba kan osoo deebi'ee dhufee sochii uummataa irratti jijjiirama jiru hubachuuf guddaa nama rakkisa. Labsiin muddamaa dhibee koronaa vaayirasii to'achuuf ittisuuf bahe magaalaa kanatti namni gurra kenneef waan jiru hin fakkaatu. Sochiin daldalaa, hoteelonni, manneen foonii, manneen dhugaatii, daandiiwwan sochii dilee irraa garaagarummaa qaban baay'ee xiqqaadha. Magaalichatti iddoowwan gabaa gurguddoon akka Amadee fi Araadaa jedhamanis bittaa fi gurgurtaan akkuma bara darbeeroo kanaa wal keessa yaa'a. Hiriirri balbala baankiiwwanii iddoowwan tajaajila akka humna ibsaa, bishaanii fi teelees hin dhaabbanne of eeggannoon meetiraan olirraa fagaatanii hiriiroo safeera. Imaltoota lafoo bakka taaksii eeganittis ta'ee lafoo imalanitti fageenya eeggachuus ta'ee wantoota of eeggannoo akka haguuggii afaanii fi funyaanii namni godhatee imaluu daran muraasa. Namni dhibee kanaan qabaman baay'ee xiqqaa waan ta'eef namoonni qabaman baay'eenis dandamachaa jiraachuun sodaan hirratee namni akka of eeggannoo dagatu waan taasisanidha. Namoonni kaan ammoo dandeettii dinagdee amma qabaniin of eeggannoof jecha mana ooluun waan hin danda'amneef bahanii magaalaa ooluu filatu. Itti gaafatamtuun waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Adaamaa Siistar Samiraa Mahammad BBC'tti akka himanitti uummanni didee sochii dileetti kan deebi'aa jiru tuffii dhukkubichaa irraa kan ka'e malee hanqinni hubannoo hin jiru jedhu. Urga koovidiin akka biyyaatti mul'ate irraa kaasee itti dhaangaadha. Hubannoo kennaa jira. Haa ta'uti garuu namni hojiirra oolchuu irratti gaaffii guddaadha guyyaa guyyaadhaan kalaalaa jiru kana waan ta'eef namoonni deebi'anii gara iddoo duriitti akkaataa deebi'aa jiruun hin jiranii bakka tajaajila hawaasaatti argatan keessatti hiriira hedduutu jira. Sochii hanga ammaatiin magaalichatti dhorkaawwan kaa'aman hojiitti hiikuuf karaa waajjira eegumsa fayyaatiin humna ol ta'aa waan jiruuf karaa caasaa nageenyaatiin gara tarkaanfiitti seenuuf mari'atamuu simaniiru. Biyya ollaa Itoophiyaa Keeniyaan tatamsa'ina koronaa vaayirasii ittisuuf sochii uummataa fi hojii daangeessitee jirti. Yeroo ammaa namni kamiyyuu galgala sa'a tokko hanga barii sa'a 11tti manaa bahee socho'uu hin danda'u. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii dabalaa jira. Amma namoonni 600 ta'an biyyattiitti vaayirasii kanaan qabamaniiru. Bakkeewwan irra caalaa vaayirasichi keessatti mul'ate keessaa tokko immoo magaalaa Naayiroobii gabaa guddaa Iislii jedhamee beekamu keessattidha. Baqattoonni Itoophiyaadhaa dhufan hedduus gabaa guddaa kanatti daldala garaa irratti bobba'uun hojjetu. Ta'us tibbana mootummaan guyyaa 15f naannicha keessa sochii jiru hunda dhaabsiseera. Baqattoonni Oromoo naannoo kana jiraatanii fi hojjetan kanaan rakkachuu dubbatu. Manni kiraas akkuma argitu wajjin hin jiru. Manni kiraas dhiibbaa tokko beekta amma Naayiroobii keessatti namni kan miidhamaa jiru manuma kiraa kanarraayyuu. Lammata immoo carraaqee guyyaa irratti namni waa warraaqee waan ijoolleedha waan maataa waanuma itti fufunaanatee galu malee wanti taa'e maallaqa taa'aa namni qabu hin jiru. Waanuma guyyaa irratti guutatee galu. Kanaafuu gara hundumaanuu cufuun gabaan nurraa cufuudha jechuudha gara hundumaanuu. Miidhama mana keessa galaa jira rakkinni. Mana hojiittis kiraa manaan baafna bishaaniin baafna magaatiin baafna sanarratti wanti nuti hin baafne baanee waa bitachuun ulfaataadha argita. Dinnichi duratti amma 500 bittu amma 2,000 galchan hin argite miti miidiyaanuu gabaasaa jira. Shunkurtiin amma 200 galchan kiiloo dukkaa baatee waa argattee galuun hin jiru. Hojii achuma hojjennaa nyaata keenya maal wanti nyaannu achi bitanna bakki dalagaa keenya achi bakki beesharaa keenya achi damooza nu argannu illee achumarraa waan arganne kiraayii manaa kaffalannaa waan nyaannu bitannee galla gara manaatti cufamuun rakkoo guddaa nutti fideera nutti jechuudha. Amma deebi'ee ituu akeekkachiisan kennanii cufuun isaaniis miidhaa guddaa nutti fideera.
akka itti baatuun qabdu yoo gara islii deemuu barbaadde si gaafatu eessa dhatta siin jedhu yoo islii ta'e sin deemsisan si deebisu namni achi keessas gara kana dhufuu hin danda'u. Dhuguma isliin ammaan tana bahuu galuu hin danda'amu kallattii arfaniinuu cufaadha. Hojii keenya irratti immoo xiqqoo ishee edda bahuun galuu hin danda'amne waan hojii kan jedhamu akka totaalii dhaabateera jechuu hin jiru. Hojii guyyuurraatti waan nuti jiraachaa jirru kanaaf ammaan tana already dhaabateera jechuudha. Islii keessa kan jiraatu baay'inaan parsantii 65 olii baqattootaa fi baqattoota Sumaalee fi jiraattota Sumaaleedha. Namoota biizinesiiti kan jiraatan. Kanaaf miidhaan akkasii ammaan tana Islii qaqqabee jira jechuudha. Islii osoo hin taane tootaalii akka jiruun namoota guyyuu hojii guyyuu hojjetanii jiraatanii rakkoon irra gahee jechuudha. Baqattoonni Oromoo lachuma jiraatu baay'inaan achi jiraatu. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu oduuwwan gaggabaaboo simbiraan hangaa mootummaan Ameerikaa erga weerarii COVID-19 Itoophiyaa seenee to'annoo fi ittisa weerara kanaaf deeggarsa doolaara miiliyoona 37 gochuusaa beeksise. Ibsa Embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru baaseen eejensiin gargaarsa idil addunyaa Ameerikaa USAID fi gidduugalli to'annoo dhibee biyyattii CDC dhaabbilee Itoophiyaa duula to'annoo COVID-19 irratti hojjetan waliin hojjetaa jiraachuus beeksiseera. Gamtaa Awurooppaa keessaa Xaaliyaaniin biyya jalqabaa koronaa vaayirasii lammiileen ishee 30 jalaa du'an taate guyyumaan lakkoofsi namoota du'anii fi vaayirasichaan qabamanii xiqqaataa deemus kanarra dhukkubichaan qabaman dabalate waliigalaan namoonni 200,000 fi 17,000 ol vaayirasichaan qabamaniiru. Kantiibaan magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqadishoo magaalattiitti namoonni 500 ta'an torban lamaan darban keessa kan du'an yoo ta'u namoonni kunneen COVID-19 kan du'an ta'uu hin oolle jedheen amanaa jedhan. Mootummaan federaalaa sangammaatti namoota vaayirasichaan qabaman 928 keessaa du'aatii namoota 44 kan mirkaneesse yoo ta'u kantiibaan Moqadishoo Omar Filish lakkoofsi dhugaa kan jedhameen ol ta'uu akka danda'u BBCtti himaniiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees sanyii wal qooduu weerara vaayirasii wal qabatu balaaleffatan. Weerarri vaayirasii dambalii jibbaa fi sanyii wal qooduu dammaqsa jechuun dubbataniiru. Hammi namoota weerara koronaa vaayirasiitiin biyya Ameerikaatti hojii dhabanii dhibbantaa 14.7 gahe baatii darbe qofa miiliyoona 20 fi 500,000 kan ta'an hojii dhabaniiru. Kunis erga bara 1930 guddicha jedhameera. Biyya Hindiitti namoota 16 irratti baaburri ba'ee erga galaafatee booda qondaaltonni qorannoon akka taasifamu ajajan. Kanneen du'an godaantota dadhabanii karaa baaburarra ciisanii turanidha jedhameera. Oduu biraatti yeroo dabarru manni murtii waliigalaa naannoo Amaaraa qondaaltota adda waa'ee duraanii malaammaltummaan himataman irratti hidhaa mure. Ministeerri Kominikeeshinii duraanii fi michuu ministeera muummee duraanii Mallas Zeenaawii kan turan obbo Barakat Simoon waggaa 6tti murtaa'e. Waggaa fi ji'a 3 dura mana isaanii Finfinneedhaa hidhamanii magaalaa Baardaaritti dhimma isaanii kan hordofaa turan obbo Barakat nama aangoo cimaa qaban turanii. Gama kaaniin obbo Taaddasa Kaasaan waggaan 8 itti murtaa'eera. Haadha warraa obbo Barakat kan ta'an adde Asiifante obbo Barakat hammanatti murtaa jedhanii hin tilmaamne jechuun dubbataniiru. ያሳዝናል። የተሰማኝ ነገር የማይገባቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት baay'ee nama gaddisiisa. Nama isa hin malleef murtiin akkanaa yoo kennamu nama gaddisiisa. Nama jalqabaa eegalee adeemsa murtii hordofaa tureef gama tokkoon murtii kana dhagahuun wanta nama ajaa'ibu miti. Adeemsi kenniinsa murtii danqaa hedduu qaba ture. Sarbamni mirga namoomaa ture. Abukaatoo ramaduu rakkisaa ture. Mana murtii keessa cuukamaa ture. Barakat fa'a yeroo mana murtii seenan bahan arrabsamaa turan. Kana keessa darbanii murtiin kun kennamuun nama hin ajaa'ibu. Murtiin erga kenname booda Barakat fa'a fagoodhaa argee akka jabaatuu qabu ergaa kiyya dabarseera. Barakatitti hammana garaa jabaatu jedhee yaadee hin beeku. Amma miti waggaa 27 guutuu isaan hin beekne. Hamma kana itti murtaa'a jedhee hin tilmaamne jedhee yaada. ይህን ያህል ነገር ይፈረዳል ብላ አልገመትም ብዬ ነው የማስበው። Gama kaaniin abukaatoo obbo Barakat Simoonii fi obbo Taaddasa Kaasaa kan ta'an adde Hiyoot Lilaay murtoo balleessaa darbe irratti akka oliyyatan himuun inumaa dhimmi isaanii osoo Finfinneetti ilaalame irratti
gaarii turee amantaa jedhuun qabaa jechuun dubbatu. በተሰጠው የጥፋተኝነት ባኔን እንዲሁም ደግሞ በቅጣት ሙርቶ በሌሳ ደርቤ ለማንሳ ይረትዩ ኦልየተኒ ጋፈን ከራ ከነ ከነሙ ቀባ አመንታ ጀዱ ህንቀም ረጋ ኢትሳ ጋሃቴ ኤሴ ረጀኔ ዋን ያርኑፍ ሙርቶ ኦቦ በረከቲ ፊ ኦቦ ታደሳ ይረት ኦልየተኒ ፍደን ከናንዱር አቡካቶ ታኒ ሆጀነ ጀደኒ ነሞኒ ጀርቀበን ኢሰኒ ከኬሳባን ማሚሎተ ኮራ ደጌር አኒስ ኤርገን ኢማ ከነ ቀበድ ቦደ በሪፈሞ ተደበለቲ ወንቶ ተዶርሰን ፈካትን ሄዱ ነሙደተኒሩ ሀተው መሌ erga mana murtii walii galaa ga'ee fooyya'aa deemeera. Arrabni fi doorsisi sirrataa dhufan. Karaa mana murtii anaafis eegduun ramadameeti dhimmicha kana hordofaa ture. Himata sadarkaa federaalaatti ilaalamu waan ta'eef manni murtii walii galaa akka ilaalu kan taasifame. Haa ta'u malee himatamtoonnis ta'ee namoonni ragaa ittisaaf dhiyaatanis Finfinnee waan jiraniif osoo Finfinneetti ilaalameera ta'ee gaarii ta'a ture amantaa jedhus qabna. ይችል ነበር የሚል እምነት አለኝ። Xumura irrattis guyyaa dheengaddaa du'e ga'ii dureessa Oromoo obbo Kabiruu Hussein irratti dubbii kan taasisan obbo Lammaa Magarsaa dubbiin isaanii televezyiinii OBN gubbaa akka hin dabarre dhorkamu gaazexeessitoonni miidiyichaa ibsaniiru. Kunis ajaja qaama olirraa darbeen akka ta'e BBCtti himaniiru. Dhimma kanarratti kan dubbisuuf yaalle hooggantoonni OBN garuu bilbila nuuf kaasuu hin dandeenye. Miseensa boordii miidiyaa kanaa fi hoogganaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Geetaachoo Baalchaa dhimma kana quban qabu jedhu. Ta'us yoo ta'e jiraate sirrii miti jechuun dubbatu. Sababiin kana gochuun danda'amuuf hin jiru takka madaalli makamiinu nan ol ka'ee yoo jedheera ta'e nan ol kanii ajajatu kennamee jedhee abbaan ajaja dubbatu sun akka ajaja kenne ibsuu qaba bahee malee calliseedhuma ajaja kennamee jedheeruma wal fakkeessee wanti naasoo anaaf fudhataman qabu. Komiidiyaa akkasirra deddeebiidhaan miidiyaa sanarratti ka'a. Miidiyaan sun miidiyaa mootummaati sirriidha garuu sagalee uummataa ta'e ka'a. Komiiwwan garaa garaa kan qabu. Tarii rakkoowwan akkasii kun akka furamaniidhaaf isin akka miseensa boordeetti maaltu dalagamuu qaba jettanii yaaddu? Miidiyaan kun miidiyaa uummataati kan nama mootoo dhumtisaa sagalee uummataati jedha. Miidiyaan sagalee uummataa ta'e miidiyaa uummataa ta'e tokko immoo sababii kamiin iyyuu sagalee nama kamii daangessuudhaaf wantaan qabu. Daangeggeessaa uummataati dhiisiiti kan nama dhuunfaayyuu hin daangeffamaa kan jedhan shakkii akka kanaas hin qabu odeeffannoo akkasiis hin qabu. Kanaaf wanta akkasii kun tibbana mudachuusaa odeeffannoo hin qabdanii? Anoon nageenya. Formaalii jarris naaf hin kaafne jara wajjin isa hojjechaa jirra waan akkasiin qunnameera kan jedhu sin nageenye gaazexessaa akkasittiin rakkoon qunnameera jedhu sin nageenye dhimmi kun qulqullaa'utu sirra jiraata. Erga manuu biraa dhageessaneettanii maal gochuu yaaddan isin akka miseensa boordeetti? Waan akka biyyaatti uummata irratti miidhaan geessifne waan aadaa uummataa safuu uummataa sirna siyaasa biyya kanaaf dinagdee hawaasummaa uummata kanaa irratti miidhaan geessifne kamiinuu hojiirra oolchuudhaaf dhaga'uuf dhaggeeffachuudhaaf komee fuudhuuf komee irratti dhaggeeffachuudhaaf miidiyaa bilisa ta'edha. Rakkoon akkasii qunnamuun isarra hin jiraatu. Rakkoon kun yoo ta'e jiraate immoo qaama hoogganaan boordiis jira sana wajjin dhimmicha odeeffannoo kennine qulqulleessuu dandeenya. Nama ammaatti odeeffannoo akkaati jettu anan qabu. Kana dura dhiibbaan gama dhaaba siyaasaa biyyattii bulchuurraa gaggeessota miidiyichaa bulchan irratti akka dhiibbaa uumaa turan kana dura komiin ka'aa ture. Gaggeessaan dhaabbatichaa kana dura achi hojjetaa turee fi bees wanna kana dura ibsanii turanii. Isin akka miseensa boordeetti miidiyaan kun wal badheettanii yaaddu? Jijjiirama biyyi waggaa lamaan kana keessatti dhufeera jennee amannuu fi lakkoofnu keessaa tokko waan nama sii kaasu miidiyaa bilisa ta'e jiraachuudha. Miidiyaan walaba ta'e jiraachuudha. Sirna sana walaba miidiyaan kun wanti si jechisus tokko kana. Lammaffaa namoonni achitti jiran editoriaalii mataa ofii isaaniitii qabu ofii isaaniitii murteessu saansuuriin qabu bakka taa'ee kuna darbuu kun hin darbin jedhee namni hojjetu ogummaadhaan namoota achitti ramadamaniif geggeessa iddoo sanaati kan hin beeku. Kanarraa kanaaf waan biraa nutti dhufeera yoo jedhan isaan mirga sana falmuu danda'uu qabu malee abaluuta akka nuun jedhee abaluuta akkasuma nuun jedhee wanti jedhu anaaf fudhataman qabu akka dhuunfaatti. Garuu wal dhibdee siyaasaa yookiin immoo garaagartee ilaalcha siyaasaa obbo Lammaa fi bulchitoonni kaan qabanirraan kan ka'e wanni akkasii kun mudachuu mala jettanii shakkitanii? Garaagartummaan siyaasaa isaan qaban maalinni? Garaagartummaa siyaasaa isaan qaban hin beeku. Paartii tokko keessa jiru koree jiraawwachiistu paartii badhaadhinaatti hin beeka obbo Lammaa. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa geggeessaa jiru geggeessaa waliin geggeeffamaa jiru gidduutti garaagartummaan uumamee waan garaagartummaan uumameef miidiyaan kana dabarsuu dhabe waan jedhu gama siyaasaatiinis bu'uuraan qabu akka nama dhuunfaattis bu'uura tokkoyyuu hin qabu kun sababiin inni bu'uuraan qabaanneef sagalee isaa dhiisiitii kan nama biraa dabarsuudhaaf dirqama qaba miidiyaanii waan jedhuun qaba. Ilaalcha siyaasaa lama qabu kan jedhu ani hin beeku qorannaa akkasiis hin qabu ilaalcha siyaasaa lama qabaachuu isaaniis hin beeku paartii tokko keessa taa'ee namni ilaalcha siyaasaa lama hin qabu yaada garaagartummaa qabaachuu danda'a. Dhaggeeffattoota keenya hoogganaa kominikeeshinii Oromiyaa fi miseensa boordii OBN obbo Geetaachoo Baalchaa dhageessanii sagantaa reediyoo BBC Afaan Oromoo kan jimaata galgalaa xumurameera. Odeeffannoo dabalataaf yoo bakka intarneetiin jirtu ta'e weebsaayitii fi fuula feesbuuk keenya
millachuu dandeessu. Sagantaarraa kan isinii qopheesse Zalaalam Taaddasaati. Kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Gaaritti.